Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koppiliinkii godhaatii jalqaba irratti warningii jiru narraa kaasa. Har'a waan ajaa'ibaa tokkoon qabadhee dhufe. Viidiyoo kana sheer godhaa yoo isinitti tole. Yoo isinitti hin tolle immoo akkuma amala keessanii riippoortii godhaa. Har'a ijoollee shanan gibee obbolaa Abiishee, obbolaa Taaddasaa Birruu akkasuma obbolaa Elemoo Qilxuu. Jara kanaafin dhaamsa bareedaa tokko qaba. Jalqaba irratti kutaan Oromiyaa kun akkuma walirraa fageenya qabuun aadaa garaagaraa loqoda garaagaraa dubbatuun amala garaagaraas qaba. Dhugaa walitti himuuf dhalattoonni shanan gibee dafanii qabsootti hin seenan. Qabsootti hin seenan dafanii. Garuu qabsootti seennaan hin ganan duuban deebi'an. Duuban deebi'an. Dhibba keessaa dhibba kennaaf kana. Eenyu tokko na sobsiisuu hin danda'u kana. Suuraa kanan fuudhee dhufe. Seenaa isaa bal'inaan itti deebina. Suuraa Jaaldagaa Deennoo. Suuraa Jaaldagaa Deennoo goota shanan gibee. Ijoollee shanan gibee jechuudha. Nama nafxanyaa lolaa ture. Nama Abashaa lolaa ture. Fuuldura dhaabbatee biyya koon kennu jedhee nama Abashaa lolaa ture. Seenaan isaa kun dagatamee jira. Ijoolleen shanan gibee nuu qoradhaa. Barbaadaa of barbaadaa. Seenaa keessan barbaadaa. Seenaa sobaatiin hin goyoomina. Seenaa sobaatiin hin goyoomina. Seenaa hedduun qoradhee jira. Torbee kana keessa seenaa hedduun qoradhee jira. Dhugaa rabbiiti. Himimmaantu na qabee jechuudha. Maaliif immoodha? Dhugaa jirutu achi keessatti awwaalamee jira. Gootonni shanan gibee qaqqaaliin ilmaan aayaa, ilmaan Oromoo saba isaaniif aarsaa ta'an hedduutu maqaan isaanii dagatamee jira. Waan ajaa'ibaa tokko isinitti himu. Waan ajaa'ibaa. Qubee afaan Oromootiin bara 1835 waggaa 135 dura qubee afaan Oromootiin kan barreesse kitaaba 170 oltu barreeffamee jira. Afaan Arabaa irraa fudhatanii qubee afaan Oromoo guutuu qubee dachaa chaa dhaa phaa xaa maal isheen qubee dachaa jechuudha. Qubee dachaa ja'an amma afaan Oromoo laatiin irraa fudhanne keessa. Yeroo jalqabaatiif Sheeka Algee isaantu barreessee lafa kaa'e. Eessatti argama? Godina Jimmaa aanaa Diimtuu naannoo yookiis ganda Akkoo jedhamtutti masjiida sana keessatti argamaa jechuudha. Soba yoo jettan dhaqaa warra achi jirtan ilaala. Insha Allahu ta'ala ani immoo ergisiifadhee suuraa isaa isinii fida ragaadhaaf. Walaloon ittiin barreeffamee manzuumaa garaagaraan ittiin barreeffamee xalayaa walii barreessaa turanii jechuudha. Waggaa 135 dura eessa keessatti kun ijoollee shanan gibeetu kana hojjetee jechuudha. Har'a ijoolleen shanan gibee seenaa kana qoradhaa nuuf baasaa seenaa gootota keenyaa. Ergasiitii qubeen afaan Oromoo nuti ittiin barreessinu kun ergasiitii waggaa 50 dura Dr. Muhammad Rashaad fa'aa halaqanii laatiin irraa fudhatanii jechuudha. Isaan immoo Dr. Muhammad Rashaad fa'aa dura Arabaa irraa fudhatan, qubee Arabaa irraa fudhatan. Kitaabota 170 oltu ittiin barreeffamee jira. Naannoo sana dhaqaa ilaalaa. Har'a gootonni kun gootonni akka Jaaldagaa Deennoo fa'aa dagatamanii jiru. Gootota akka Onchoo Bultuun fa'aa nama Minilikiin lolaa ture. Onchoo Bultuun seenaa isaas qabadheen dhufa. Gama Feesbuukaa irrattis nan maxxansa, Yuutuubii irrattis nan maxxansa, Tiiktooka kana irrattis gaggabaabsee seenaa isaa. Akkas hojjette egaa ijoolleen shanan gibee obbolaan Abiishee weerartuu nafxanyaa warra dhufte kooltii isheen walirratti gubde surree isheef kootii isheen. Seenaa barreessitee tarte ijoolleen gibee sabaaf wareegaman kan garaa yoom dhibe. Nafxanyaa isin guddiftantu har'a ol guddatee nutti ta'e dhibee. Isinin jaalladha ijoollee shanan gibee. Jiraadhaa.